Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota yuutuubara Dr. Abdusee Kabbaad Miizaan allaachulli alle way allen salaamna way allen jedha laayik adargu waan tokko dubbachuu dhufna waan kaleessaaf dheengadde jidduu kana ta'aa jiru wal qabatee jechuudha. Waan jabaa tokko ajandaan an deebsisuudhaaf dhufee waa'ee dhuma gandummaa Oromoo kana jechuudha. Gandummaan Oromoo dhaabbachuu qaba jennee jala murree waggaa meeqa feesbuukii irraa balleessuuf cinqamaa ture. Gandummaan kun feesbuukii qofarratti osoo hin taane lafarratti nutti mul'achuu jalqabe jechuudha. Maaliifan kana jedhe? Maaliif ta'uu danda'e gandummaan jenne? Gandummaa maaliif ta'uu danda'e lafarratti? Kan tiiktookii kan feesbuukii waggaa meeqa duullee balleessuudhaaf cinqamnee harka samiitti ol qabnee korrifataa turre. Baduu dide. Indeet innaat fawwennee otoo nuti cinqamnu dhiyoo kanas wanta kana dubbataa turre gaafa falmataa kabbadaaf koonsartii Dubaayitti qopheeffatu warri gaafa kaan eegee raasanii eddeen ta'an dhabamanii achi bookkisaa turan sababa falmataa kabbadaa ijoollee shawaa ta'e qofittiidhaaf dhugaa jirtu walitti muudhaame akka jedhaa turan ijoolleen an akkas hin jenne ijoolleet akkasitti fudhatan nama 60-30 qofitti hin ga'u gaafa koonsartii falmataa kabbadaa baay'ee tokko gaddeetan maaltu deemaa jira Oromoo jidduutti wanta akkanaa kun maali jedhee natti dhaga'ame dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Lakka Oromoon kun sobeetiyyuu gandummaa hin qabnu nuti Oromoon gandummaan beeku jedha mal. Wanti akka Oromoo kana gandummaadhaan lafa kana balleessu hin jiruudha. Gandummaadhaan lafa kana balleessu hin jiruudha. Maal jechuudha jedheetaniin gaafasuma yaaduu jalqabee kalee sanaa dabalame jechuudha. Otuun sanallee ammallee irraa deebi'ama. Bicuusiillee hamileedhuma ishee miidhaa jedhamee achitti argamee hamilee gurbaa kana artiistii ajaa'ibaa kana deebifama jennaan ammas ijoolleen baay'een kaleessa leencoo gammachuu koonsartii ajaa'ibaa Dubaayitti qopheessee nama koonsartii isaa irraa hafamu ture amma leencoo gammachuu sun dhugaa rabbii dubbachuuf leencoo gammachuudha artiistota warra amma dhufaaran kana warra sin hudduu jala raaftanii akka artiistii dheettanii koonsartii yeroo gama sadii qopheessuufiidha hudduu jala raaftan san du'ee sagaleedhaanis ta'e maaliin nama caalu utuu dhuguma oromummaatti amantanii artiistummaatti amantanii utuu gandummaan sammuu keessan dhuufuun jechuudha sammuu isin guutuu baate sababa gandummaan isin hafuufeef koonsartii leencoo gammachuu kaleessaa nama 50 ga'u warra irratti argame hedduu tokko hin gadde viidiyoo sana ilaale an akka gootti hin gadde ergasiillee soba se'aan ture ijoollee dhowwaan ture wanta akkasii dhaabbachuudha qaba Oromoo gidduudha. Oromummaatti amanaa. Gurbaan ganda keetii dhufee maani gandummaa maal sii godhamee gurbaan ganda keetii yoo dhufe? Obboleessa kee yoo ta'e Oromummaatti amantee gaafa kan Oromoo sakaanis dhaqi. Hamilee namaa eegi. An Oromoodhaaf an qabsaa nuti akkana nuti Oromoodha. Birrii isa kanatti baaftu sana yoo gimmaashii baafte maal rakkoo qaba? Maal Oromoo kiyya maaliif gandummaadhaan wal balleessina? Maaliif waan akkanii goona? Wanta akkasii kun hin ta'a. Wanta akkasii kun bareedduudha. Eeboo mee akkam jechuudha mee naaf himaa maalajjaadhaaf ooldame kaleessa koonsartiin leencoo gammachuu kaleessa karaa cufaadha maaloodha qabaa jira warri jettan soba karaan banamee jira duraan karaan cufamee ture dhugaadha maalumaaf ooltan sirri koonsartii leencoo gammachuu kaleessa akkasin naaf himtan hin barbaade yoo dhuguma sammuun keessan oromummaatti amane garuu bilisummaa barbaadna maaloodha jettan duraanis isin naa dhibdu'an ebeluu jedhee maqaadhaan hin barbaadu warri sammuun keessan keessa gandummaan jiru obbeeytanii waan ta'eef warri sammuu keessan keessa gandummaan jiru obbeeytanii waan ta'eef. Rabbiin tokkummaa Oromoo haa deebisu malee baay'ee nama sodaachisa gara fuulduraatti wanti dhufuuf deemu kun. Wanti dhufuuf deemu kun waahii tapha koo kaleessaa fa'i immoo ijoolleen baay'ee dhabdusse gandummaa miti intalli ijoollee shawaati intala salaaleeti. Warri kenneefis Oromoo kutaa 11 dhaqee kenneef kan tapha koo kaleessaa gandummaa dheettanii warri tiiktookii irratti feesbuukii irratti dhuftanii abdusi maal jettan an akkasitti hin fudhu Oromoon tapha tiiktookii abbaa barbaade taphachiisuu danda'a abbaa barbaade mo'achiisuu danda'a sana ajandaa godhannee dubbachuudhaaf utuu hin taane kan na aarsee baay'ee tokko hamilee na cabsee waa'ee koonsartii leencoo gammachuu kaleessaati dhugaa rabbii dubbachuudhaaf bataam tasammaan wanti godhame sirrii miti
leencoo gammachuu artiistii jechuudha akkasitti koonsartii ajaa'ibaa waamichi godhamee namni irraa hafuun akkasitti qophii godhamee ture bishaan jalaa obaasuun iyyuu hedduu nama gaddisiisa. Gandummaa akkanaa dhiisaa koonsartiidha yoo jedhame gaafa kan ganda keetii hudduu raaftee of qopheessitee eddeen ta'an dhabamee jechuun gaafa kan Oromoo jedhiiti yaadi. Feesbuukii kanarra wanti Jimmaa Arsii Harargee maal jedhamee wal balleeffamaa ture hammam akka Oromoo qoqqoodaa ture argitanii gaayaa Oromoo irra darbee ustaazonni gurguddaan illee irratti yaada kennataa turan. Hin fayyadu kun waan hin fayyadneef. Baay'ee tokkontii jedha baay'ee ulfaata yaadna addaan natti dhagaameeraan akka kootitti isinittoo mee warri Dubaay hin jirtanoo koomentii kana jalatti sababa maaliitii tafe naa barreessaa koomentii jalatti an gandummaadhaan hin jiraan Oromoon hundinuyyuu waan gandummaadhaaf leencoo gammachuu iluu ta'eef hafe jedhan ijoolleen an hin jedhu garuu ani yaala alkuuf waan inni iluu ta'e qofittiidhaaf oolame jedhaa jiru ijoolleen laa waan akkasiis dhiisaati kana boodatti sirreessina jedhaa iluu ta'ee Jimmaan ta'e eessa ta'e namni tokko Oromoo ta'e orto Oromoof waan gaarii godha taanaan irratti hirmaadhaa tokkummaa Oromoo jabeessaa akka gandummaan dhufe nun dhaalle godhaa kara fuulduraattis nun fayyadu waan ta'eef nun fayyadu dhugaa nun fayyadu baay'ee tokko nama aarsaa waan inni irraa dubbadhullee nan dhabe akkamitti akkan dubbadhullee wallahi ilaaluun dadhabe gaafa laayivii irratti akka nanatti qabamee naansi leencoo gammachuu qobaasaa nama ammattii sanaa wajjin mana guddaa sana keessa akkas jedhu badaa natti dhagaame dhuguma Oromummaan kan aadaa Oromummaan jedhamu isa kamire jecha jedhu natti dhufe jechuudha. Oromummaan jedhamu isa kam kan jedhu natti dhagaame tasammaan hoddeen ballaan mataana nyaate. Baay'ee namatti dhaga'ama rabbiin Oromoo tokko haa godhu gandummaan baduu qaba kara fuulduraattis kara dubbaattis gandummaan hin badu taanaan በጣም ይከብዳል ያናዳልም akkasi nani yakulako mal makana tantari daninni bayan zofo yadago